Huuboon hiikkaa jechootaa Oromoo maqaa isaa osoo hiike jedhamee muuziqaa jedhee lafa kaa'uu danda'a. Yaa'an sagalee isaa kiilolee sun dhiyaana qalbii lubbuuf ammoo soora. Wallee isaa dhaga'ee kan galaana yaadaan gurdumne, kan jaalala dabarsee yaadan, kan biyya isaa Oromiyaa akkasumas afaanii fi aadaa keessatti guddatee fi keessa jiraatuuf kabajaaf jaalala nuranne yoo jiraate kan garaa haadha isaa keessaan baane qofa. Xinnaatu isa maganfataa, beekaatu isa qorataa, dhala namaatu isa jaallata. Artist Alii Muhammad Muusaa, Alii Birraa, abbaa muuziqaa Oromoo. Caamsaan 26 guyyaa seena qabeettiidha. Direedawaan bara 1948 Oromootaaf goota kana gumaachite. Fakkii muuziqaa fi aartii ta'e jettees akka ta'uu qabuun olitti imaanaatti kennite. Innis akka amma arginu kanatti muuziqaa Oromoo sadarkaa isaa eegee kabajatti godhee ulfinaan qabee ulfinaan ga'e. Maqaan Birraa jedhu kan kennameef erganni galgala tokko waltajjii irratti wallee isaa birraadhaa barihee ililliin urgooyte jettu sagalee isaa ilillii birraa caalaa urgooftee duumessa dhiphinaa namarraa ariitu sanaan weellisee booda. Erga gaafasii maqaan isaatiis Alii Birraa ta'e. Aayyoon isaa Aadde Faaxumaa Alii fi aabboon isaa Muhammad Muusaa warri ona jaarsoo fi gaara mul'ataa moggaasa kanan mormine. Siluma gaafa dhalatu ilma sabaa, ilma biyyaa akka ta'utti mul'achuu hin oolle waan ta'eef Alii Birraa jedhamee waamamuun muuziqaa Oromoof birraa akka bariisisuuf isa dhiisan. Abbaa fi haati isaa ijoollummaatti waan walii kaniif abbaa isaa biratti kan guddate Aliin jaalala haadhaa dhabus abbaa fi adaadaan isaa haala gaariin gorsaa fi adabbiin isa guddisaniiru. Ijoollummaatti Aliin balleessaa raawwachuun waan maatii rakkisuuf adabbii xixiqqoorraa kaasee haga mukatti hidhamanii mataa haga miilaatti mixiin weeraramuutti adaadaa isaan akka adabame kaleessa boo'ichaan har'a ammoo kolfaan yaadata. Gorsa abbaan isaa baradhuu nama ta'e jedhee isa gorseen ammoo Direedawaa kaasee Finfinnee haga Kaalifoorniyaa fi Swiidinitti barnoota sadarkaa tokkoffaa haga muuziqaaf tiyoorii isaatti barateera. Gorsi abbaa isaa darbee barnootaaf haganni weellisutti isa geessisee jira. Gorsa qomatti nama maxxante waa osoo hin dagatin darbanii dhalootaaf dabarsu. Barnootaa ammas barnootaa kana ta'uu qabaa kaayyoon Oromootaa. Barnoota ammas barnootaa kana ta'uu qabaa kaayyoon Oromootaa. Barnoota ammas barnootaa kana ta'uu qabaa kaayyoon Oromootaa. Dandeettii afaan dafanii barachuun kan eebbifame Aliin afaanota 7 qaceellootti dubbata. Isaanis Arabiff, afaan Swiidinii, afaan Amaaraa, Soomalee, Adaree, afaan Oromoo fi Ingiliffa fa'i. Abbaan isaa akka Aliin sirbuuf fedhan qaban. Uummatis ilaalchinni yeroo sana weellisaaf qabu gadi aanaa ta'uu hubatus Aliin umurii waggaa 14tti baandii Hiriyaa Jaalalaa jedhamtu kan baandii Urjii Bakkalchaa Afran Qalloo jala jirtutti makamuun jaalala weellisuuf, aadaa dagaagsuuf, sabboonummaa ijaaruuf itti makame. Barri 1963 guyyaan kabaja ayyaana Iidaa ammoo guyyaan yeroo jalqabaaf waltajjii guddaatti itti affeeramee Birraadhaa barihee sirba jedhutti weellisee Birraan waggaa haaraa fi aartii Oromoof bari'uu itti labsee ture. Maqaa fi seenaa isaa jijjiirus tokko jedhee yeroo inni itti eegale. Shurururu yaa burtukaanee damma waan lalaa beensi buddeen galaa. Baandiin Afran Qalloo hojii aadaa, seenaa fi afaan Oromoo guddisuu bal'aa taasifteen Oromoota biratti fudhatamummaa fi jaalala guddaa argattus mootummaa fi qaamota guddina afaan Oromoon barbaanne biratti ammoo ijaamaan ilaalamuun ishee hafa hin taane. Miseensoti baandii Afran Qalloo dhuunfaan doorsifamuu haga meeshaan muuziqaa jalaa barbadeeffamuutti gahanis kaayyoo isaaniitti cichan malee boodatti hin jenne. Keessaa'uu yeroo tokko carraan Jibuutii deemanii hojii muuziqaa dhiyeessuu bara 1964 yoo dhufuuf
Mootummaan waan isaan dhorkeef osoo toleen jedhin xiiqeffatanii gammoojjii gubbaa gadiin nama gubu keessa dhokatanii baaburaa fi lafoodhaan gara Jibuutii seenuuf kutatan. Ta'us warrooti kaan yoo darban Alii Birraa garuu loltoota Faransaayiin qabamee qofaasaa ji'a tokkoof hidhamee ture. Kanaanis tokko jedhee hidhaa fi dararaa fuulduratti isa eeggatan eegale. Aliin mana hidhaa bahee hojii isaa Oromoota Jibuutii jiraniif dhiyeessee ture. Boodarra garuu yeroo biyyatti deebi'u seeraan ala biyyaa baatan. Kana malees mootummaa yeroo sanaa Hayila Sillaasee arrabsitan jechuun yakka dharaan himatamanii akka lakkoobsa Awurooppaa Muddee 31/1964 mana hidhaatti darbaman. Ijoollee siyaasaa hin beekne humnaan gara siyaasaatti oofan. Kun ammoo boodarra sirba isaanii akka xiyya siyaasaatti akka fayyadaman isaan taasise. Mana hidhaa seenee ji'a ja'aaf achi turuun isaa waan baay'ee akka isa barsiise dubbata. Mootummaa yeroo sanaatiin maaliif Oromoon adamfama jechuun ofii isaa gaaffii of gaafachuu eegale. Roorroon yeroo sanaa daran afran qalloo jabeesse malee humna isaan hin buufne. Hojiin isaanii laaftuu ta'uu dinnaan uggurri hojii isaanii magaalaa Direedawaatti qofa akka ta'u ajaji dabarfame. Abbaan Alii roorroo ilma isaanii arguu jibbanii dhoksaadhaan akka gara Finfinneetti baqatu taasisan. Finfinneetti erga galees dandeettii gitaara taphachuu isaa Koloneel Xaayir Eeltiree arguun qormaata qoramee gara baandii orkeestiraa Kibur Zabanyaatti kaffaltiin kaffalamaa fi akka dabalamu taasisan. Baandii kana keessa waggaa 3 weellistoota bebbeekamoo biyyattii Xilaahun Gassaseef Buzunesh Baqqalaa waliin erga hojjetee booda to'annoo cimtuun baandii waraanaa keessatti itti fe'amte bilisummaa waan isa dhorkiteef gadhiisuuf dirqame. Hayila Sillaaseef sagaduu didde jedhamee hidhaatti erga darbamee booda anallaaf malee namaaf hin sagadu jechuun adabbii cimaadhaan dhammate. Sun turtii isaa muuziqaa keessa ture gabaabsitee gara kubbaaniyaa Cheemandafir Firankoo Itiyoophiyaan daandii baaburaa Itoophiyaa fi Faransaay waliin qaban keessatti hojii ogeessa maashina bishaanii argatee magaalaa xiqqoo Awwaash jedhamtutti ramadame. Alii Birraan muuxannoo ogummaa kanaa homaa tokkoyyuu hin qabu ture. Ta'us orkeestiraa waraanaa keessatti ukkaamamuurra muuziqaa isaa aarsaa godhee ogummaa haarayaa barachuuf murteesse. Waan hojiin sun barbaadus saffisee baratee dalagaa isaa eegale. Garuu Alii Birraa magaalaatti dhalatee guddateef jiruu baadiyyaa maleeffachuun laaftuu hin turre. Awwaash ganda qabbanooftuu bakki itti bashannananiif waan itti bashannanan hin jirre turte. Wanni Aliin ittiin bohaaruuf waan addunyaan keessa jirtu ittiin dhaga'u raadiyoonii xiqqoo abbaan isaa fideef qofaa turte. Sochii warraaqsa uummata Itoophiyaa keessaa danfaa ture. Raadiyoonii abbaan isaa kenneefiin hordofus muuziqaa irraa fagaachuun isaa waan isaan liqinfamneef boqonnaa isa dhowwatan. Dharraan deebi'ee gitaara qabachuu fi uummata bashannansiisuu halkan hirriba guyyaa taa'umsa isa dhorkite. Kanaafuu hojii sanas dhiisee bara 1972 gara addunyaa muuziqaatti deebi'e. Hojii muuziqaatti deebi'ee hidda dhaabbachuun garuu laaftuu hin turre. Hojii fi maallaqa malee jiruun magaalaa qaalooftuun rakkoo hedduuf isa saaxilte. Yeroo waan nyaatuu fi bakka bulullee dhabe qaba ture. Isaa jiruun itti golgolaawaa jirtu akkuma duraa gaafasi sireen dhuftee isa baraarte. Daldaltoonni Oromoo Ahimad Liibanii fi Muktaar Usmaan Katabee jedhaman dhalattoota Direedawaa kan ta'an Alii Birraa mana ofiitti galchanii maallaqaaf hin yaadin wallee keetti fulleeffadhu jedhanii hamilee turan. Innis suutaan addunyaa muuziqaatti deebi'e. Dhuma bara 1972tti Alii Birraan hoteela Haraambee jedhamu keessatti keessummoota achi dhufan akka bohaarsuuf dalagaa argate. Bakki kun seenaa isaa keessatti hoteela yeroo duraatiif Aliin keessatti weellise ture. Hireen kun beekamtii Alii Birraa kan baadiyyaa Awwaash yeroo inni dhaqe dhimimmisooftee turte deebisee horachuuf karaa banteef. Yeroo gabaabduu keessatti maqaan isaa arraba uummataa gubbaatti deebi'e. Raadiyoonni biyyattiis sirboota isaa irra deddeebi'anii taphachiisuu amaleeffatan. Sagaleen Alii Birraa raadiyoonaa fi kaasettaan gulufuun Oromoota biyya ofii keessa jiran kanneen daangaa Keeniyaa gamaatii fi warreen baqatanii biyyoota addunyaarra gahan mara gurra geesse. Bashannansiiftee wal barsiifte. Biyya yaadachiiftee qabsoodhaafis isaan kakaafte.
Bifa kanaan bara 1972 fi 1984 jidduu Alii Birraan weellisaa Oromoo beekamaa hiriyaa hin qabne ta'e. Baroota 12 san Alii Birraan bakkoota bashannanaa halkanii akka Waazimaa, Zeembiziich, Hotel de Afriikiyuu fi Raas Hotel keessatti uummata bashannanaan hurka fixachiise. Weellistoota Itoophiyaa bebbeekamoo kan akka Xilaahun Gassasee, Mahammud Ahmad faa waliin galma muuziqaa maqaa qabu hundatti weellise. Afaan Oromoo waggootuma muraasa dura raadiyoonii cabsa jedhaniin hamilee alagaa cabsee kan Oromootaa ol kaase. Maqaan isaa beekamee Leecalloon duroomus gorsa abbaa isaa osoo hin dagatin barnootatti deebi'uun mana barnootaa Kaatedraal jedhamutti galmaa'ee sagantaa galgalaatiin barnoota isaa sadarkaa lammaffaa baratee xumure. Beekamtiin inni argate uummatatti of tuuluuf osoo hin taane uummataaf akka dhaabbatu isa godhee kan argaturraa nama rakkate gargaaruu hojii isaa godhate. Bara 1982 keessa osoo Raas Hotel keessatti weellisuu Dippiloomaatii lammii Swiidin kan Baargitaa Astroom jedhamtu waliin wal bare. Ishee waliinis bultii ijaaran. Quunnamtiin kun addunyaa mara naannawee daawwachuu fi muuziqaa isaa beeksifachuuf hiree gaarii kenniteef. Baargitaa Astroom ramaddii hojii shaggaritti qabdu bara 1984 keessa raawwattee gara biyya Ameerikaatti ramadamte. Alii Birraanis paaspoortii dippiloomaatii warra Swiidin fudhatee haadha warraasaa Baargitaa waliin biyya Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaatti godaane. Paaspoortii sana argachuun isaa biyyoota hedduu kan akka Ameerikaa kaabaa, Awurooppaa fi Eesiyaa keessa deemee akka daawwatuuf haala mijeesseef. Kaalifoorniyaa ganda dureeyyii keessatti mootummaan Swiidin mana kenneef. Kaleessa kan waan nyaatuu fi bakka jiraatu dhabe. Har'a mootummoota waliin jiraachuuf carraa argate. Garuu sadoof qananiin kun uummata isaa akka irraanfatu san taasifne. Daran akka inni cimu goote malee. Ammas gorsa abbaa isaa onneetti maxxante sanaaf jecha afaan Ingilizii baratee erga xumuree booda kolleejjii Saantaa Moonikaa seenee barnoota muuziqaa barate. Wanni barate kun ogummaa fi dandeettii muuziqaa inni uumamaan qabu daran fooyyessee fi beekumsa isaas cimseef. Dirqamni abbaa warrummaa fi barnoonni walitti dabalamanii yeroo isaa hedduu saamanis Aliin ammas gitaara isaa fannisee turuu hin dandeenye. Yeroo argatu hundatti fayyadamee hawaasa Oromoo biyya alaa jiruu fi sabaaf sablammiilee gaanfa Afrikaa kanneen biroo bakka jiran hundatti dhaqee gammachiisuu eegale. Cidhaa fi ayyaanni waggaa dur kaasee tasaatiin miidhagan amma qaamaan alii argatanii daran ho'an. Alii Birraa fi Baargitaa Astroom Ameerikaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa keessa naanna'anii erga waggaa 10 waliin jiraatanii booda bara 1992 kaasetii isaa haaraan erga maxxaneen booda kabajaa fi jaalalaan addaan bahan. Sababni isaa immoo haati warraasaa dalagaa dippiloomaasii waan qabduuf siyaasa kamiyyuu keessatti hirmaachuu ni dhorkamti. Alii Birraan ammoo gaafa qabsoon Oromoo finiintee sabboonummaan biyya ol geessee uummanni bakka iyyuu itti dammaqe kanatti qabsoo Oromoo keessaa of dhabuu hin feene. Kanaaf jecha albama isaa booda jireenya qananii jiraaturraa kabajaa fi jaalalaan bultii isaa dhiisee uummata cina dhaabbate. Walleeleen siyaasaa kanneen waggoota muraasa dura gurra uummataa gahan hedduun gaafa inni Swiidin ture kan isaan hojjetaman. Erga bultii isaa irraa addaan ba'een booda Aliin gara Kaanaadaa Torontootti malee haadha warraasaa lammataa Liillii Maarqos jedhamtu fuudhee jaalalaan waliin jiraachuu eegale. Aliin waa'ee Liillii yoo dubbatu bu'aa bayii jireenyaa keessatti akkan erga Liilliin wal argee kanatti takkaara galfadhee jiraadheen beekuu jedha. Turtii waggaa dheeraa booda bara 2006 keessa weellisuuf gara biyyaa waggaa deebi'e. Magaalaalee Oromiyaa hedduu keessa naanna'ee agarsiisa uummanni kumaatamaan lakkaa'amutti argame irratti weellisee jira. Uummata sagaleedhaan malee takkaa ijaan argee hin beenne qaamaan dura dhaabbatee bohaarse. Alii Birraatu dhufa jechuu waggaa dhaga'an uummanni kumaatamaan lakkaa'amu karaa dheeraa dhufee weellisaa isaanii simachuudhaan jaalalaa fi kabaja isaaf qaban itti mul'isan. Magaalaatti dhalatee guddate Dirreedawaa gaafa dhaqu ammoo namni manatti hafee hin jiru jechuun haga danda'amutti
namni hunduu yaa'ee isa simate. Namni suma arguu fi simachuuf karaa guutuu isaarraa kan ka'e imalli silaa daqiiqaa muraasaa dhangaggoorraa magaalaa seenuun danda'amu sun sa'aa hedduutti fudhate. Magaalaa qortee isa guddifte kan yeroo duraatiif birraadhaatu bariheen akka inni as bahu hiree kenniteef san galateeffachuuf wallee isaa haaraa dirree biyya hayyotaa biyya goototaa sirba jettu baasee fi dhaqe. Aliin yeroo sana umuriin jiraatee maatii isaas lubbuun argatee qaamaan walitti marmuufis carraa argate. Boodarra Finfinneetti deebi'ee haadha warraa isaa waliin jaarmayaa ijoollee warri isaanii harka qalleessaa gargaaree barsiisu Birraa Children Foundation jedhamu ijaaruun hojii tola ooltummaa hojjechuu eegalan. Seenaan Alii dubbatameen dhumu. Goota umurii isaa guutuu muuziqaaf kennee jiraataa jiru. Kan afaan Oromoo beeku qofa osoo hin taane kan afaan Oromoo hin beekne hundi muuziqaan afaan addunyaa ta'uu kan nutti agarsiise Aliidha jechuun dhugaa kan bahaniif weellisaa addaati. Mata dureen Alii Birraan irratti weellifne hin jiru aga jechuu dandeenyutti waa hedduu irratti weelliseera. Aliin wallee isaan jaalala sirriitti leelliseera. Tokkummaa lallabeera. Oromummaa dagaagseera. Oromoof afaan taheera. Oromiyaaf ammoo jiraateera. Afaan Oromoo guddiseera. Dhaloota xinnaa guddaa osoo hin jedhin barsiiseera. Alii Birraa jedhamee muuziqaa Oromoof bariisisee jira. Aliin nama kan jedhe jiraate goota akka dubbii isaati. Amala qabeessa. Beekamtii sana hunda baatee of tuulummaan irraan mul'anne. Guyyaa tokko uummata muuziqaan isatti of gateetti duddanganne. Nama guddaa hojii guddaa dalagee onnee hundaa keessatti siidaa jaalalaa kabajaan dhaabbatee jiraataa jiru. Sichis umurii dheeraa jiraatu. Dooktara kabajaa Artist Alii Birraa. Fayyaa fi nagaa guutuu umurii dheeraa waliin hawweeraaf. Seenaa kana qindeessuuf Alii Birraa baayogiraafii kan Liilii Maarkas Birraa barreessite wabeeffadheera. Xumureera. Siniyaade abiyatoo siniyaade jiraachuun na dhibee ansirra fagaate. Aadde Oromiyaa jaalatamtuu biyyaa abjuun kiyya sumaa.